Maachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanim. Jaalir Buudhugaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessitim. Egeree uummata Oromoof yaaddoo guddaa kan ta'e bilchiginnaan lafa waboon hin jirrettis maqicha fayyadamuun namoota hedduu qabeenyaa fi maatii isaanii ala godhanii mana hiraarsaa sirnichaa keessatti gidirsaa jiru. Magaalaa Harar bakka Araatteenyaa jedhamu keessatti ilma Oromoo tokko kan hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatu kan maqaan isaa Maamud Naasir jedhamu maqaa waboo deeggarta jedhamuun torban lamaaf murtii seeraa tokko malee hidhamee hiraarfamaa akka jiru jiraattonni ibsan. Dargaggoon kun abbaa maatii sadii yoo ta'u hojii hojjetu nama ofiif maatii isaa jiraachisaa ture malee nama siyaasa keessaa qabu miti jedhu hiriyoonni isaa. Sababa inni jiruuf yeroo ammaa ijoolleen isaa waan nyaataa fi mana kiraa dhabuun hedduu rakkachaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Mana hidhaa magaalichaa Araatteenyaa jedhamuun beekamu kanatti ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an murtii seeraa malee Oromummaa isaaniin yakkamuun hidhamanii hiraarfamaa akka jiran beekuun danda'ameera. Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti qonnaan bulaan tokko waraana sirnichaatiin ajjeefamanim. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Bultoonni Oromoo tuttuqa siyaasaa kamirra wal ta'anii jiraatan lubbuun jiraachuu isaanii qofaaf jibbamoo ta'anii yakka jechaan qosoof harka qabanii murni gabroonfata biippiin qa'eef qabeenyi isaan irratti gurraa'amanii qalmaaf rasaas waraanichaa waadamuun dhumaa jiru. Qaamni ansabaafan dhaabbat jechuun miidiyaa bahe olola farsaa ol murni bilchiginnaa waraan isa baasa jecha raawwatuun cinaa tokkoon qa'i namoota saamichi manneen gubuuf duun namoota nagaa yakka hidhuu labsee jiruun Oromiyaa raafam jaba keessa galchee jira. Dheengaddu waxabajja 10/2024 godin Wallaggaa Gabaana Saasigaa Gandilumii bakka adda Shonkur Guddisaa jedhamutti qonnaan bula maqaan isaa Hambisa Dirribaa jedhama. Qabu waraanii maafa biippii rasaasitti roobsan ajjeesuun daandii gubbaa gatanii akka deemanitti himu. Saasigaattis waraanni abbarree hajaj koloonesa biyya madirra fudhate bahuun halkan waarii guyyaa saafaaf galgal sochii namoota harka duwwaa hordofaa oolu magaala keessa gandoot jiraniif gandoota baadiyyaa keessa namoota guuru. Jumlaan inni maallaqa guddaa gaafachuun kaan moora leenjiin dirqamsiisee erguuf kanneen biroo ammoo ajjeesu jabeessuuf yaaddoo jiraattota tuume akka odeessuun irraa argamni ifoomsa. Lixa Harargee aanaa Abiroo keessatti hidhattoonni sirnichaa dargaggeessa tokko rasaasaan rukutuun madeessanim. Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Hidhattoota murna baltsagannaa biratti rasaasan nama dhahuun akka waan kubbaa namatti darbataniitti fudhachuun guyyuu lubbuu namaa fi qaama hir'uu nama gochuu jabeessanii jiru. Waxabajjii 15/2024 lixa Harargee aanaa Abiroo magaalaa Galamsoo bakka Keellaa jedhamutti dargaggeessa tokko rasaasan rukuchuun ajjeefne jedhanii boollatti darbanii yoo biraa deeman hawaasni achitti arge mana yaalaa geessuun lubbuun akka hafu godhanii akka jiran jiraatan bakkicha tokko ONM itti himeera. Dargaggoon rukutame kun bakki dhaloota isaa kan hin beekamnee fi waan inni qabatee jiru maallaqaa qabee hanga waraqaa eenyummaatti giibii isaa keessaa kan fuudhan yoo ta'u hanga ammaa kanatti lubbuun keessa haa jiraatu malee dubbachuu akka hin dandeenye illee dabaluun ibseera. Dargaggoon kunis haalli fayyummaa isaa haala yaaddessaa irra akka jiruu fi namumti haala qorichaa hordofee yeroon kennuuf illee akka hin jirres dabaluun ibsuun bakka sanatti namoonni hedduun haala yaaddessaa ta'een yeroo gara yerootti ajjeefamaa akka jiran jiraatan kun ONM itti himeera. Lixa Shaggarraa Nameettaa Roobii keessatti ergamtoonni sirnichaa saamichaa ajjechaa fi gubaatii manneenii ammeessanim. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdim. Waldhibdee siyaasaas ta'e gaaffii eenyummaa karaa marii siyaasaa furuu irraa abbootiin irra yaadamootaa waan hin qabneef maaliif na tuqxu na qeeqxu eenyu kanaan gookii tuqu jechuun dhaadannoon lafa macheessanii humna qabanitti fayyadamuun uummata nagaas ta'e warreen gaaffii fi yaada kaasan waan jilchanitti fakkaate gochoota suukanneessaa fedhan irratti raawwatanis ittuu rakkoo ammeessuun empaayiratti ofumaan gara kufaatiitti kan ariifachiisan yoo ta'u koloneel Abiyyi Ahmedis fakkeenya kanaaf agarsiiftuu guddaadha. Gocha abbaa hirrummaa isaa calaqqisiisu itti fuufuun waxabajjii 14/15/2024tti lixa Shaggaraa Nameettaa Roobii keessatti gochoota moofisuu kanneessaa taasisaan jaan nama waraanuu ija keessaa baasuu funyaan mummuruu gogaa quuncisuu ajjeesanii awwaalcha dhorkuu reebicha hamaa irratti raawwachuun yaalaa dhorkuu manneen gubuu fi saamicha daraan jabeessanii jiru. Haaluma kanaan isaa Nameettaa Roobii ganda Kuyyuu Giddii jedhamu keessatti Araarsaa Gadaa jala mana tokko guban, Walee Magarsaa jala mana tokko gubuun loon 6 saaman, Tolosaa Badhaadhaa jala mana 3 gubuun loon 25 saaman, Tasfaayee Dhufeeraa jala loon 3 saaman, Taaddasaa Dhufeeraa jala mana 2 guban, Dhugumaa Girmaa jala mana 2 gubuun qitiyoo 2 fudhatan, Baqqalaa Qalbeessaa jala qitiyoo 2, Asaffaa Boodaa jala mana tokko guban, Leelisaa Gonfaa jala mana tokko, Katamaa Gonfaa
jalaas mana tokko akka guban barameera. Ganda mootee roobii magaalaa laga roobii ganda duwwaa tokko keessattis nama maqaan ishee Muluu Tufaa jedhamtu jala mana lama yoo guban akkasuma ganda Faallee keessatti ammoo nama Tarreessaa jedhamu jala mana tokko guban. Bulchiinsa magaalaa Shinoo Aanaa Meettaa roobii ganda duwwaa tokko keessatti nama maqaan Raggaasaa Didaa jedhamu kan umriin isaa 52 ol ta'e jalqaba ija keessaa baasuun funyaan isaas mummuranii gogaa isaa keessa waraananii ajjeesuun awwaalcha kan dhorkan yoo ta'u aduu yaadasaa fi daamtoo Taaddasaa Saanjaa waraanuun yaalaas yoo dhorkan zannuu maama ofii asnaaquu badhaadhaa reebichaa maaratti raawwachuun yaalaas dhorkanii jiru. Dabalataanis ganda Hulluuqoo Birbisaa jedhamu keessatti Abbabaa Baqqalaa Baay'ichaa jala mana gubuun isaas yoo ajjeesan abbaasaas nama gana 65 ol ta'e akka malee reebanii yaala dhorkachuun qabeenya guutus jalaa fudhatan. Yaadasaa Baay'ichaa duumachaa gara laafina tokko malee ajjeesuun Toleeraa yoo jala mana sadi gubanii midhaan kuntaala 30 ol loon 30 re'oota lukkuu dabalatee qabeenya cufa jalaa akka saaman himaniiru. Garooduu keenya biyya laarraa argannetti yeroo dabarru Faransaay loltoota ishee Afrikaa dhiyaa fi giddu galeessaa jiran gara 600tti hir'isuuf akka jirtu beekame. Jaalboodha addunyaa dabalata qabam. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon karoora waraana Faransaay naannicha keessatti daangessuuf qabataniin wal simsiisuun argama waraanaa Afrikaa dhiyaa fi giddu galeessa Afrikaatti gara loltoota 600tti hir'isuuf karoorfachuu himaniiru. Guraandhala 2023 keessa Maakroon Afrikaa keessatti loltoonni Faransaay hir'achuu beeksiseera. Sababni isaas miirri farra Faransaay koloonii duraanii tokko tokko keessatti olaanaa waan ta'eef biyyoonni akka Raashaa dhiibbaa guddaa argachuuf dorgomaa waan jiraniifidha. Akka karoora amma michoota Afrikaa waliin mari'atamaa jirutti Faransaay humnoota ishee Afrikaa keessatti haalaan hir'isuuf karoorfattee jirti. Akka maddeen mootummaatti dhiyootaan lamaa fi maddi waraanaa kanneen hundi isaanii maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan himanitti Faransaay loltoota naannoo 100 qofa Gaaboon giddu galeessa Afrikaa keessattii fi naannoo 100 ammoo Senegaal dhiya Afrikaa keessatti tursiisuuf karoorfattee 350 irraa gad hir'isuun akka ta'es himaniiru. Paaris loltoota naannoo 100 qarqara galaanaa kibba Afrikaa dhiyaa Ivory Coast keessa tursiisuuf karoorfattee jirti. Hanga waggaa 2 duraatti humnoota gara 600 ta'an kanneen Afrikaa dhiyaa fi Gaaboon keessatti dursanii bobbaafaman malees Faransaay qaama duulaa farra jihaadistii Barkiyaaniin naannoo Saahel Afrikaa keessatti loltoota 5,000 ol qabdi ture. Garuu suuta suutaan juuntaa bara 2021 Maalii, bara 2022 Burkina Faasoo fi 2023 Niijeritti aangootti dhufaniin dhiibamee ba'ee jira. Biyyoonni sadanuu amma Raashaa waliin Koomee kan Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti atiitu waboo deeggaraa seensa wabooti jechuudhaan iddoo garaagaraatti dargaggoota keenya dararaa kan jiru. Dararaa jiruun isaa beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaan tana Oromiyaan naannoo garaagaraatti akkuma beekamu amma osoo duraan karaa Arsii Wallaggaa kana ture. Amma Harargeetti illee iddoo garaagaraatti dargaggeeyyii kaan humnaan qabanii karaa waraana oofaa jiranii. Kana malees dargaggoota akka garaagaraatti qabanii maaltu si oofa maal dalayidaa maal gootaa jechuudhaan hidhaa jechaa fi reebichi garaagaraa iddoo aanaa moggaatti saamichiinii fi wanti garaagaraa kun doorsisni